qaba. Injira. haadha seenaa tana ima jaalata akkam ima nama jaalatta akkam duute gaazexeessaa mana fiddeefi Akkasi ka. Haadha faate kee hoo? Kee meeqa? 20 meeqaati? kaleessa 21 seene kaleessa. Raanji gochuu. Abi. Wallahi hin gabaabtu. Wallahi hin gabaabtu. Wallahi waan kun gabaabtu. Taasisuu deemnaa jedhan. Kanaaf namoota hedduu seensisuu waan barbaannuuf haala umurii irratti kafuulleeffatan waggootaaf bara waliin jireenyaa keenyaa guutummaatti fagoonaa jedhan. Haala kanaan kanneen as jalatti argamtan sheer godhaa hiriyoota keessan affeeraa. Guyyaan har'aa guyyaa intarviiyuu haadha seenaati. Haala adeemsa umurii isaaniif bara jireenya isaanii keessatti dabarsan jechuun Dr. Asliin yaada miidiyaa kennaa jiru. Oppiliin godhaa fi sheer godhaa. Akka. Doktoriin beemu. Duudhiisee beemu doktor. Laalaa irratti barreessaa jira waggaa 61 kuna. Waggaa irratti barreessaa jira sagaleen kiyya hin jiru. Jira. Eega barreeffamni mul'atu ture kana barreessu malee. Viidiyoo gabaasee ka'een viidiyoo gabaasee ka'e rafa'e. Wallaahi. Qoy viidiyoo bareedaa ciiseera ka'e garuu. Waggaa 61 akkamitti waggaa 61 akkamitti ciisa. Kompilikii godhaa sheer godhaa. Baruda biliki biftu hiriyana sihada baltu Baki baruda biliki biftu hiriyana sihada baltu Guyuma guyan kunami milki hangana mayu tirra olantu Ya bareda kabadu Yahidu tiyatani jabu jaladu Magari, ya bereda kabadu, ya hilushi ya tani jabu jadu. Muuziqaa ce'umsatti eegaan daawwattoota keenya waggaa 61ffaa haadha seenaati warri 35 21 20 maarra jettan dogoggortanii jirtu. Gaazexeessaan beekamaan addunyaa obbo Tokkummaan asitti argamu. Haati seenallee warri 25 jettan dogoggortanii 61ffaadha. Intalli isiitu heeruma geette argaa jirtan isin qixxoote. Maashaallah nyaattee jirti. Jaalattoonni fi hordoftoonni haadha seenaa karaa kutaa gastii jedhamu seentanii baga dhalatte jechuu ni dandeettu. Gaazexeessaan keenya viidiyoo banataniiru maashaallah. Itti fufuu dandeetta tokkummaa hundi keessan koppilinkii godhaa sheerii godhaa. Ciisee ka'e kana dhiiseen bulu jedhe. Baxaam kun waan dinqiidha. Jenesbuuk irratti galmaa'uu qabdi. Miira keessa nu jalaan seenin jedhiin gaasiidhaan. Yaa. Waggaan 61ffaadha seenaa Burji Khaliifaa jala kabajamuuf jedhame. Ati seenaa dhalattuu godina Jimmaa yoo taatu Dr. Asli argachuudhaaf bu'aaf bahee hedduu kan dabarsite seenaan isii akkamiin yaadatama? Lidati isii kana kabajuudhaaf birrii miliyoona hedduutti dhangala'uu gabbaasuudhaaf Dr. Asliin guyyaa irraan kanaa gara fuula miidiyaalee hawaasaatiin guyyaa kun guyyaa akkasitti jedhee dabarfamaa jira akka ta'anitti guyyaa waarii waan qopheesse qaba. Mootii warra shanan gibee keessaa gara fuula miidiyaalee hawaasaa osoo hin taane gara onnee doktora fuulleeffachuun doktora waggaa 27 barate kan onnee isaa kan dhuunfaate haadha seenaa jechuun tan beekamtu waggoota muraasaaf
gangalfattee akka malee Dr. Asli nyaachuu ishee dubbata. Ma'aarra mooyyaayyuu guyyaa ridasiisii waggaa 61ffaa kabajoo gubbarratti argamnaa jedhaan. Biyya seena qabeessatiif guutummaan beekamtu warra shanan gibee warra jaalalaaf kabajaa gaaf ija keessa laalan tasgabbiif kabajaan nama laalu malee waan biraan deebi'e. Keessaa tan dhalatte intalli safuuf seenaan guddattu tun haadha seenaa jechuun tan beekamtu. Waggaa 61ffaa isii irraan kana kabajamti jedhaan. Eega doktoraa walitti dhufa waggoota 40 ol gangalchanii eega lafee walirraa qoqqoraniin booda dhiheenyatti immoo seenaa jaanteen tana qashtii bareedu qabatuun gabbaanni jedhaan. Kana godhachuudhaaf doktor Asliin kun haadha Injira. seenaa tana ima jaalataa akkam ima nama jaalataa akkam duute gaazexeessaa mana fiddeefi Akkasi ka. Haadha faate keeyoo. Kee meeqa? 20 meeqaati? kaleessa 21 seene kaleessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Gashi gash. Yeroo dheeraaf gastii Dr. Asli keessa happy birthday umasee hana. Baga guyyaa. Ate durbannaan ka durkan energy. Waa'ee durbummaati waa'ee ormii maaltu walitti fideera. Ay. Usu dur taate keekii qabannee dhufne jechuu fedheeti. Osoo durba taate moo? No hin jenneen as ta'u. Laafoo hamba'e. Mammaa Manguddoon waggaa 60tiif durbi tokko maabara walitti lafee ta'aa deemti walitti deemaa hawaasa dulloomtu dubartii. mata mataa qulfii anachi hin dhanne. Lafee ta'aa waliin jabaataa deemti. Aadaa kanaaf baddee saaloonii bultaa lafee kiyya. Amma sii beekee dhibbiti. Gisee ati saaloonii qabsoon siin beekne. Abboome waan yaadi waan ofii keessa jirtu san irra deebii gaazexeessimee waa'ee maaltu isii qaqqabee gammaa akka nagaa jirtuuf nagaa hin jirre gaafadhu intarvii nu godhiti. Bara akkuma ta'e bakka tiyya tana hin danda'u. Haala nageenya sirraa shakkii qabdu. Yaa himattee mikunoo isiinu madaa adda dhoofte hin saalfatte eega saalfatte namni miidhameera harkaan qaqqabellee hin jira mee bakka sanii irra deddeebi. waggaan 61ffaadha seenaa Burji Khaliifaa jala kabajamuuf jedhame. Ati seenaa dhalattuu godina Jimmaa yoo taatu